faayidaan isaa inni isa jalqabaa jechuudha. Just it talks about a complete action yookaan immoo a complete action jechuun gocha xumurame jechuudha. Regular verbii kana simple past keessatti yogguu fayyadamtan maal gootu ed qofa eda'uudha. Okay, jump kan ture maal ta'a jechuudha. Would you jettanii pronouncing gootan maal jettu? Akkam jirtu ani nagaan jira. Baga irra deebitanii egaa gara gaaddisaatu itti dhuftanii ani gaaddisaadha. Har'a kan ilaallu jechuudha waa'ee simple past yookaan immoo yeroo darbe keessa hojii wayii yookaan immoo gocha wayii xumurtanii ta'u yeroo ammaa kana keessatti waa'ee gocha sanii yogguu haasoftan akkamitti haasa'uu dandeessu, seera kam fayyadamtu, akkamitti haasa'uu qabdu, seera kam eeguu qabdu kan jedhu jechuudha. Akkasumas immoo gaafachuu qabdu kan jedhu egaa kan sirritti tokko tokkoon ilaallu ta'a. Garuu jalqaba irratti jechuudha. Chaanaalii kanaaf haarawaa yoo taatan subscribe gootaniitu akka viidiyoo kana hamma xumuraatti ilaaltan jira. Akkasumas immoo mee like gochuu kana hin irraanfatina. Like godhaa. Sababbiin isaa like yoo gootan qofaadha viidiyochi namoota baay'ee bira gahuu kan danda'u jechuudha. Kanaaf akkas godha. Kana feen immoo mee amma kallattumaan gara viidiyootitti haa ceenu. Simple past egaa simple past jechuun inni hennaawwan Ingiliffaa baay'ee keessaa isa tokkodha. Inni kuni faayidaan isaa inni isa jalqabaa jechuudha. Just it talks about a complete action yookaan immoo a complete action jechuun gocha xumurame jechuudha. Gocha yeroo darbe keessatti raawwatame xumurame tokkodha. Simple pastiin immoo egaa gocha yeroo darbe keessatti hojjetame xumurame kana haasa'uudhaaf gargaara jechuudha. Kanaafuu formulaan isaa maalinni? What is its formula? Hoo jettan immoo formulaan jalqaba isaati irratti jechuudha. Subject plus verb to jennaan. What is subject jechuu dandeessu maybe. Subjectiin yookaan matimni jechuudha. Subject jechuun what the sentence talks about. Okay. Yookaan immoo himichi waa'een haasa'u sanaa maal jennaani? Subject jennaani jechuudha. Egaa matima kan ta'uu danda'an immoo like maqaalee namaa ta'uu danda'u, maqaalee wantoota adda addaa ta'uu danda'u. Viidiyoo kanaaf immoo akka fakkeenyaatti isuma kana gabaabsee isinitti agarsiisuudhaaf ani matimni fudhadhe jechuudha. I yookaan ana jechuudha egaa Ingiliffaani. So I fudhadheen jira. Itti aansee immoo verb to maalini? Okay, what is verb to? Verb to hoo dhufne immoo verb to ni egaa verbiiwwan akaakuuwwan sadiitu jira. Verbiiwwan akaakuu sadiitu jira. Isaa verb 1, verb 2, verb 3 jennutu jira jechuudha. Verb 2 kana fayyadamne jechuudha. Simple past kana keessatti yookaan gocha yeroo darbe raawwatamee xumurame tokko agarsiisuu yogguu barbaadu verb 2 fayyadamna jechuudha. Akka fakkeenyaatti mee jechoota muraasa fudhadheetan sana booddee isinitti agarsiisuudhaaf yaala. Egaa jalqaba irratti jechuudha. Jechi jalqaba irratti isinitti agarsiisuuf barbaadu jump, okay, achiin maan walk, clean, wash. Okay, jechoota afran kana fudhadheen jira. Itti aansuudhaan immoo jechoonni biroo kan akka come, okay, eat, go. Egaa jechoota kana bakka lamatti akkanatti addaan fageessee barreessuun koo sababa qaba. Sababbiin isaa okay, jechoonni tokko maalinni idduma lamatti qoodamu simple past kana keessatti jechuudha. Kan akka regularii fi irregular jedhamutu jira. Iddoo kanarratti amma fakkeenyaaf jump, walk, clean, wash kan jennu jechoonni afran kunniin jechuudha regular jennaan. Okay, regular verb jennaan. Maaliidhaaf regular verb jedhamanii onaan jettan immoo jechuudha. Sababbiin isaanii just ed fudhatu. Okay, ed waan jedhamu tokko fudhatu ni ilaalla tokko. Regular verb isaan kunneen regular verb jedhamu. Isaan garri olee kunniin immoo jechuudha. Come, eat, go kan jennu kunniin immoo simply irregular verbs jennaanii jechuudha. Maanni gochima irregular ta'anii jechuudha. Kanaafuu regular verbitti gara regular verbitti yogguu dhuftan immoo simply regular verbii kana simple past keessatti yogguu fayyadamtan maal gootu ed qofa eda'uudha. Okay, jump kan ture maal ta'a jechuudha? Jumped ta'a jechuudha. Okay, jumped. Fakkeenyaaf ani utaalee jechuu barbaade maaliin jedha jechuudha? I fudhadhee iddoo sanatti simply jumped jedha jechuudha. Okay, walk kan jedhu kana immoo simply walked jedha jechuudha. Clean kan ta'e ed eda'uudha. Cleaned. Wash
washed jenna jechuudha. Egaa jechoonni tokko tokko immoo seera kana hin fayyadaman, seerri kun nuuf hin ta'u, seera kana jalatti hin bullu jedhu. Akkuma kan seera kana jalatti immoo warreen hin bulle immoo akkuma dura isiniin jedhee jechuudha. Sila isiniin jedhe maal jennaani? Irregular verb jennaan. Irregular verb fakkeenyaaf the past form of come. Kamiin egaa past form isaa maal ta'a? Came ta'a. Argitaniirtu miti? Eat immoo ate ta'a. Goon immoo went ta'a jechuudha. Egaa akkuma argitan kana maalinni kam kan ture sana kaamd hin jennuuni jechuudha. Iidii tana jedhaani. Raazar maal gochuu qabna? Karaa biraatiin came jennaani jechuudha. Eat kan ta'e sana immoo eated hin jennuun. Ate jenneeni jechuudha. Go kan ta'e sana immoo god hin jenneen. Maal jenne? Went jenne. Kanaafidha irregulariidha jarri kunii kan jenne. Kanaafu wanti isinitti himu jechoota asirratti sadinni isinitti agarsiise jechootuma sadi kana miti Ingiliffa keessatti irregular verbii kan ta'an baay'eedha isaanii. Deemaatoo Chrome irratti yookaan Google irratti search godhaa. Irregular verbs yoo jettan bunch kan ta'an jechuudha. Baay'ee jechuudha. Argachuu dandeessu achirratti ilaalaa isiniin jedha. Akkasumas regular verbiinis ni jira achirraa refer godhaa ilaalaa jedha sirritti. Itti aansee egaa mee hima tokko tokko haa ijaarru. Himoota tokko tokko mee haa ijaarru. I ergaa fudhadheen jira akka subjective kan immoo as just the doer of the action jennaani. Subjectidha. The doer of the action yookaan gocha sana kan raawwatu yookaan immoo just what the sentence talks about. Himichi waa'ee isaa kan dubbatu jechuudha. Subject jenneerra. Kanaafuu fakkeenyaaf ani kaleessa mana barumsaa deeme jechuudhaaf mee maal jettu? Try yaala. I went to school yesterday jettu. I went to school yesterday. Ani kaleessa mana barumsaa deeme jechuu keessanii jechuudha. Akkasumas immoo ani torbaan darbe mana koo qulqulleesse. Yaala. I cleaned my house last week. I cleaned my house last week. Galgala darbe daabboo nyaadhe. I ate bread last night. I ate bread last night jennaa jechuudha. Egaa kanatti aansee maayinni akkuma isinitti hime gocha yeroo darbe keessa raawwatame completed ta'e ibsuudhaafidha kan isiniin jedhe. Kanaafuu simple past mee fayyadamaatoo jechuudha. Jalqaba ganamarraa kaastanii kaleessa yeroo darbe keessa ganamarraa kaastanii amma kaleessa guutuun guyyaa guutuu raawwattan simple pastidhaan mee barreessuudhaaf yaala. Fakkeenyaaf jalqaba irratti hirribaa ka'ee jechuudhaaf first I woke up. Hirribaa ka'ee wake asirratti jechuudha. I woke up. Wakey ture. Past form of wake is what? Woke jennaa jechuudha. Waking sun pastiin isaa gara V2 yookaan verb 2 kan ture sun maal ta'a? Verb 2 isaa jechuudha. The verb 2 form of waking mine woke ta'e. Kanaafuu I woke up. Jalqaba hirribaa ka'ee jechuudha. Akkas jettanii immoo akkana jettanii naannoo kana geessanii jechuudha. Maal jettu? Finally I went to bed. Sana booddee galgala irratti maal? Gara siree deemee jechuudha. Fakkeenyaaf hedduu kanatti immoo tokko eda'ootoo barbaadanii jechuudha. First I woke up. Jalqaba hirribaa ka'ee achiin immoo ilkaan koo rigadhee jechuun then I brushed my teeth. Then I brushed my teeth. Itti aansee ilkaan koo rigadhee jechuudha. So haala kanaan mee viidiyoo kana pas godhaa dhaabatoo jechuudha. Pause gootanii sana booddee mee wanta hojjettan yeroo darbe keessatti wanta hojjettan barreessaa. Amma immoo kan ilaallu negatiiviin isaa maal ta'a? Egaa duratti irratti pozitiivii isaa ilaallee turre. Mee overall idea isaa isinitti ibsuudhaaf ammas irratti formulaa subject plus verb waanidha iddoo kanatti. Verb waanidha. So asirratti I wash ani miica jechuu kooti. Positiividha jechuudha. Negative structurein isaa maal fakkaata? Question structurein maal fakkaata kan jedhu amma immoo sirriitti ilaalame. Egaa negative structurein isaa yookaan formulaan isaa subject plus didn't plus verb one.
verb waan yookaan base kan ta'e jechuudha. Idiin kan ittiin hedamne gara irregular yoo ta'u wanti tokko kan hin jijjiiramne isa sana fayyadamna jechuudha. Kanaafuu subject plus didn't plus verb waan jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani hin miicine jechuudha barbaade maalan jedha? Isa kana I watched kan jedhe kan ani hin miicine kan jedhu barbaade subject I akkasumatti nan fudhadha. Taansee didn't kan jedhu jedduu kanatti nan galcha. Sana booda verb waan. What is the verb one form of washed? It is wash. Washidha. Kanaafuu full sentence maal ta'a? I didn't wash mine ani hin miicine jechuu kooti jechuudha. Ani nyaanne jechuudhaaf I didn't eat. Wanti isinitti himuu barbaadu immoo iddoo kanatti jechuudha. Didn't jettanii pronounce hin godhina. Okay? I didn't wash jedhana. I didn't jedhama. I didn't wash. I didn't eat. Hin nyaanne jechuu kooti. I didn't fakkeenyaaf ani hin barreessine. I didn't write. Ani hin rafne. Yaala. I didn't sleep. Karaa biraatiin immoo subjectiin jechuudha. Subjectii kanuma iddoo I kanatti they buustanii, she buustanii, you buustanii wanti jijjiiramu hin jiru. Directly bakka sana buusudha jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti I didn't wash bakka jedhu kanatti they odoon buuse they didn't wash jennaa jechuudha. Simply okay. Here they didn't wash. She oon buuse immoo she didn't wash jedhaa jechuudha. Itti aansee immoo egaa question structure. What is its question structure? Mee gaaffiin isaa maal fakkaata jettanii yaaddu? Structure isaa mee gas godhaame yaalaa jalqaba irratti. Okay? Question structurein isaa yookaan immoo caasaan gaaffii isaa maal fakkaata yoo jettan isa kanadha. Did plus subject plus verb one. Okay? Didii gootanii jirtu itti aansee matima achiin immoo verb waanii gootanii gaaffii create gootu jechuudha. Fakkeenyaaf miccitee odoo jechuu barbaadanii maal jettu? Did you wash? Did you wash? Wanti asitti adda baasuu qabdan pronunciation irratti. Did you hin jedhina. Okay? Did you sababbiin isaa D fi Y'n yogguu walitti dhufte maalinni sagalee J jedhamu. J jedhamutti isiniif kenniti. Kanaafuu did you wash jechuu jechuudha. Did you wash? Okay. Fakkeenyaaf jechuudha. Isa kana odoo amma would you jettanii pronouncing gootan maal jettu? Would you? Would you? Okay. Inni biraa immoo isa kana. Could you osoo hin taane could you? Could you jedhaatu pronounce godha. So did you wash jettu jechuudha. Isheen dhufte did she come? Okay. Inni sii kenne. Okay. Inni sii kenne odoon jechuudha. Did he give you? Did he give you? Short answer. Inni aansee immoo short answer. Egaa gaaffii akkanatti ni gaafanna. Sana booda deebiin immoo akkamitti deebi'a kan jedhu. Sun isa sana immoo akkamitti deebisna? Simple baay'ee salphaadha. Short answeriin isaa egaa salphaadha. Fakkeenyaaf inni jalqabaa irratti jechuudha. Did you wash? Odoo jedhee namni tokko sin gaafate odoon sin gaafadhe. Miicite deebiin keessan maal ta'a? Deebiin keessan waa lama ta'uu danda'a. Inni tokkoffaan okay, yes I did yookaan immoo no I didn't jettanii deebisuu dandeessu. Yes I did yoo jettanii eeyyeenii miicce jechuu keessanii, no I didn't lakkii miicne jechuu keessanii. Akkamitti create goota? Yoo jettan immoo yes erga gootaniin booddee mine I fakkeenyaaf atidha. Ati miicciteedha. Kanaafuu eeyyan ani miicceedha. Ani sana I gootanii taansee didii sana fudhattanii didii ishee tana fudhattanii asitti godhuudha jechuudha. Gara taanutti dhufnu immoo no lakkiidhaaf no gootanii sana booddee I erga gootaniin booddee didii tana maal gootu? Nooti itti dha'uudha. Okay? Negative ishii gootu no I didn't jettanii deebistuu jechuudha. Isa lammaffaadha. Did she come? Dhuftee isheen dhuftee jedhamtanii yeroo gaafatamtanii karaa lamaan isa sanas yes she did or no she didn't. Yes she did or no she didn't jettanii
deebistuu jechuudha. Egaa hanga ammaatitti kan ilaalle kana immooyyuu mee diiyaaloogiidhaan samaraayiz goona immoo walitti cuunfina. Kanaafuu Mr. A kan jedhamu tokko jechuudha. Maayini kaleessa naa bilbiltee jedha Mr. B'dhaan. Kaleessa naa bilbiltee jechuun tilmaamtaniirtu jedhee yaada. Did you call me yesterday? Did you call me yesterday? Eeyyeen siif bilbileeraa jedhaan immoo Mr. B'n. Eeyyeen siif bilbilee jira jechuun yes, I called you. Yes, I called you. Deebisee Mr. A'n immoo maaliif naaf bilbiltee jedhaan. Why did you call me? Okay. Why did you call me? Maaliif naaf bilbiltee? Mr. B'n immoo si dubbisuu barbaadeetanii jedhaan. Si dubbisuu barbaadeetan. I wanted to talk to you. I wanted to talk to you. Mr. A'n immoo deebisee dhiifamaa bilbila siif hin deebisnee jedhaan. Akkas jechuun sorry, I didn't answer your call. Okay. Sorry, I didn't answer your call. Deebii bilbila kee siif hin deebisnee dhiifamaa jedhaan. B'n immoo maal jedhaanii deebisee rakkoo hin qabu. Kaleessa maal hojjette? Maal dalagde? Rakkoo hin qabu jechuun achi immoo kaleessa maal dalagde jechuudha. It is okay. What did you do yesterday? Okay. It is okay. What did you do yesterday? Jennaa jechuudha. Maatii kootiin daawwadhee jedhaan immoo maatii kootiin daawwadhee yookaan immoo gaafadhe. I visited my family. I visited my family jennaa jechuudha. Egaa viidiyoon koo har'aa ishuma tana fakkaatti. Kanaafuu viidiyoo tana akka jaallattan abdiin qaba. Viidiyoo kana yoo jaallattan like otoo hin godhin akka bira hin dabarre haarawaa taatanis subscribe godhaa. Kallattiidhaan hogguu barachuu barbaadan immoo lakkoofsa gara gadii tanaan bilbilaatoo na gaafadhaan isiniin jedha. Kanaafuu jabaadhaa. Viidiyoo biraatiin amma wal agarrutti nagaan ta'aa. Jabaadhaa.